akkuma gaaffii irratti argaartanii write the switch statement that prints Monday if the variable choice is M, print is Tuesday if the choice is T, print Wednesday, W, print Friday, F, print unknown response otherwise default is no. Qabxii afur baatti jechuudha. Qabxii afur baatti salphaadhumatti kana isiniif hojjedha solutionii isin. Switch statementidha. Switch problem isaa solution problem 2 dha. Switch statement for what day namni dire 4 days step by step solution. Step by step solution. Inputiin keessan maalidha asirratti? Inputiin keessan karakteriidha. Mitiire inputiin karakteriidha. Choicein keessan jechuudha. Asirratti wanta gurguddoo beekuu qabdan input karakter yookiis immoo choice yoo jettan jechuudha. Choicein keessan karakteriidha jechuudha. Kaariidha. Keeziin keessan switch gaafa hojjettan kaa wantoota kana beekuu qabdu. Keeziin keessanii M Monday taana, T Tuesday taana, W Wednesday taana, F unknown yoommoo unknown galee jechuudha qoya. Keezii kanaan ala galeennaan unknown keeziidha jechuudha. Sana booda defaultiin immoo inni azir karakteriidha sana unknown defaultiin isaa. Defaultii beekuu qabdu. Defaultiin jira jechuudha. Default kan jennu jira jechuudha. So beektu mitiidha akka inni hundi isaa al tokko hin baaneef wantoonni nuti switch statementii keessatti beekuu qabnu tokko breekidha. Breek jechuun kutii bahii argatteetta taanaan kutii bahii jechuudha. Stop and what display result. Dhaabiitoo deebiisa argatte baasiidha. So salphaadhumatti koodii isinii barreessan. Koodii isaa gaafa hojjettan switch statementidha. Inti meenii marrayyuu kaatan barsiisaan isinii kenna jechuudha. Inti meenii irraa kaana kooddannu. Inti meenii irraa kaana inti meen jedhee nan bana. Biraaketii kun nan bana. Sana booda karakteriidha dheera. Maaltu? Choice. Choicein koo karakteriidha. Jalqaba irratti ishee kana barreessa. Sana booda si'aawwatiin kun ni bareechiti. Maal si yaadachiiftis enter a character maal M T W fi F galchi. Kanan galchine taanaan waan biraati waan ta'eef jechuudha. C'n keenya maalidha? Choiceidha jechuudha. Choice. Isaasitti karakterii keessan baaraabilii keessan declare gootan C'n keessatti kan galu choiceidha jechuudha. Sana booda switch statementiin keessan akkamiin barreeffama? Switchidha. S'in qubee xiqqoodha akka dogoggorre switch jettanii sana booda choice. Switch choice. Keezii maalitti? M'tti. Keezii M'tti. M yoo galchitan jechuudha. Si'aawot. Maalidha? Monday. End line. Break godhii beekama. Breekii kana irraanfatteennaan barsiisaan qabxii isin kennu jechuudha. Breekii kana irraanfatteennaan barsiisaan qabxii isin kennu jechuudha. Keezii hundattuu ni barreessina kam. Keezii kun M'tti. Keezii Tuesdaytti. Keezii T'tti maalidha? Keezii T'tti karakterii waan ta'eef single quotationii keessa keessu. Keezii si'aawot. Tuesday jettanii akkasitti end line. Keeziin keessan maal yoo ta'e? W yoo ta'e. Maal gootu? Si'aawot. Wednesday jechaa turre miti Wednesday jennee end line.
Wednesday ne indi line jenna jechuudha. Wednesday ne indi line enna keeziin keessan F ta'eera taanaan see out Friday ended. Wanti isin irraanfachuu hin qabne ishee kanadha. Ishee kam? Default. Yoo warra olii kanaan ala galchite jechuudha. Yoo warra olii kanaan ala galchite si'aawutiin kee maal ta'a? Si'aawut akkuma achirratti barreeffama keessa. Unknown what? Response. Unknown response. End line jettaanii jechuudha. Unknown response jettee end line. Maal goota switchii kee asitti banteetta. Kune ni bantee ni cufta. Maal sana booda return 0 inti meenii isa baname ni cuftaa jechuudha. Kana fakkaatti jechuudha. Kana fakkaatti. Akkasitti barsiisaadha diriirsitee keenyaan waan tokkoon sattu. Faanaal egzaamiin tokkichi kanuma baay'ee salphaadha. Paartii taanus laalaa jechuudha. Filxii hin falanna harkaan koodii harkaan falatti yoo hin falannaa jechuudha. Harkaan gargar isa babaafna. Koomentii jalatti yaada keessan kaahaa obboloota keessaniif sheer gochuun dagatina galatooma.